السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا خينيا جرى جرتو الحمد لله قالت ربي أسكينيا جرى هردفتوتا في خبجمتوتا خينيا جرى هنا الحمد لله أسكينيا نسينينجا ور خرا خيساتي في كومنتي رام برستني لقافة ندو تقلتوما نما جرى الحمد لله هندوني نجرى سينينجا ناونا أرى نوما في ميديا برات أركمنا Video isarratti YouTube isarratti illee isinii waraabnee jirra numa jirra alhamdulillah arafeen eessa baddee ni du'ee moo ni jira akkami uleerraa dandamattee wattan dandamadheetiin jira hunoo baheetiin jira alhamdulillah hunoo numa jirra gaa waan uleen nu goote malee gaafa ulee gaafa sanii malee hunoo as geenyeen isiniin jaa hunoo nuumaafilleen akkanatti gaa hunoo qabbana nu buusee taa'u jira. Alhamdulillah galata rabbii obboleessa kanallee qabaachuun baay'ee takabbareettuudha. Cal jannee gaamma malaa mariidhaan wajjiin haasofnee waan hundaa'u hedduu rakkoo hedduu takka keessa turre duraan illeedha. Akkasuma ni beektan gaasiin hasana dura ture sili ammallee ammoo alhamdulillah rabbil alamin waan hafellee rabbiin nuuf haalaffisu isiniin jenna. Jirra jirtuu isiniin jenne hun alhamdulillah rabbil alamin as geenyee galata rabbiiti. Numaaf salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shabaa kan jirtan bakkuma jirtaniin nageenya rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jaa. Egaa har'aan tanaa arafeen sin gaggaafachaa turte yeroo hedduu har'a kun wal biratti argamneeti waliin taa'utti jirra. Inshaallah bakkuma jirtaniin nageenya rabbii guddaa isin biraa jiraatu hundumaafuu gartee dandamanne waa hedduu keessaas gaha. Deemaatuma keessaas dabarree tanuwaatti gartee laaftuu nu haa godhu as geenyee jirra har'a walitti deebinee jirra alhamdulillah har'a arafeefaa waliin jirra inshaallah waan jira gaa walumaan ka qooddannu ta'a alfaana turaa isiniin jenna mallee baay'ee. Hayyee gaa hordoftoota keenya baay'ee bareedaadha hunoo nuumaafilleen akkana ja'a alhamdulillahi rabbil alamin anaa fi feerusaa jidduu illee dubbii hedduu takka haasaa ture akkasuma garuu urjiillee inni wal hin beekanii walillee fidii wal nu barsiisillee jechaa ture garuu ani immoo ammaaf gaa hin mijjatuun jeeni gaafa san keessatti ni sodaadhee hordoftoota kabajamtoota keenya maaliif yoo namni tokko manni manarratti ni ijaaramu yoo lafti itti ijaaramu jiraate malee waan jedhamuuftu isaan bira jira gaafa san baay'ee tokko waan nu gorsaa turaniif anilleen isaan harka darbee waan baay'ee tokko keessa sasseeneetiin ture garuu alhamdulillah galata rabbii haala hedduu mijjeessuu fi dubbii baay'ee jabduu takka waan finnee as geenyeef gaa akkasitti gaa unu alhamdulillah har'a walitti deebinee jirra isiniin jenna ashamaa gaa hordoftoota keenya jirra alhamdulillah rabbil alamin har'a borus jirra alhamdulillah galata rabbiiti fayyaa qabaachuuni hunoo nuumaafis akkanatti hunoo isi wajjin salaamtaa isin gaafatu jira garuu immoo baay'ee takka galatoomu namni obboleessa dhala nama duraa qabu tokko baay'ee takka bareedduudha maaliif yoo xiqqaan dogoggore guddaan karatti deebisuuf yookaan gorsuudhaaf waan jiru tokko lamaan itti himuudhaan alhamdulillahi rabbil alamin gaa'uun as geenye jirra sababa ilma namaa jechuudha innis baay'ee takka nu iddoo laffee akkasuma jechuun aarsaa hedduu tokko kafalaa ture garuu amma immoo tahaftallee rabbiin haa laaffisuu hordoftoota keenya maaliif yoo keettan taate ilmi namaa tokko jireenya keessatti wanni hin qunnamne hin jiru isallee wanni dararreef maaliif ani dogoggoree inni garuu na gorsuudhaaf yookaan immoo akkanaan waan badaa hin daleyneef na gorsaa turanii alhamdulillahi rabbil alamin har'allee hunoo akkana wajjin deebinee jirra numaaf akkasi gaa'ee hunoo urjiilleen amma wal harkutti hin jirru amma gaaquba qabda feerisuma wajjin jirra waa'ee feerusaa gaaquba qabdatiisii taa haasoytee gaanudditti baay'ee dadhabde sanii urjii immoo amma gaa akka goonuuf halaan sumaatu beekanatti fakkaatte. Sumaatu beekaa jechuudha amma laal amma daadarkaa hedduu keessa turre daadarkaa hedduu keessa jirru tan keessa amma xiqqoo karaa xiqqoo bayyanatatti deemaa jira. Ta'u urjii
jettu ammaan tana asirratti wanti jechuu danda'u takka illee ni qabaatee nama ta'a. Waa qabataa wanta ta'e hunda kaa keessatti bakka dogoggorritti uumame haala jiru hunda keessatti waa sirreeffachaa deemuudhaatu gaariidha malee ibidda gubbatti qabsiisaa deemuun namaaf gaarii miti. Dhuguma waa hundi numa eeggatti. Nu eeggatti inshaallah rabbiin gaa khayrumatti haafitu san walumaan itti yaana yoo rabbiin jee amma isa kana na dubbisuuf yookaan dubbachuuf asirratti yani xiqqoo tijalleedhaa miti tajirtu hundumaa inshaallah ni laalla jechuu barbaadeeti. Waa'ee kana asirratti dubbachuun fedhu maaliif akkasuma qabadhu dubbii akka malee natti hin kakaasin gaa'u daadarkaa hamtuuta kageessaa jirani. Dubu amma maalin godhamee anis. Maalin godhaa maal godhu? Amma warri isaanii biyya dawwalanii hiikinaan jechuu jiran. Ayyee. Hiikinaan jechuu jiranii erga masruufaa isin kennineefi. Wallahi yoo erga alfuun hojjumaan jiran nafaan jaanii. Gizee hedduu khalaas nama lollolofaatu argama. Isiilleen gaa'onoo afaan jabaatteeti wallee beeku baattan agartee jirte jedhi yaada viidiyoo irratti. Akkasitti waan akkasiitti jirra gaa amma gaa ani rakkachaa oolurra maal jeeti yaade beeyta isiinis haa dhuftuu sibiraa haa dhuftee wal bartuu jeeti yaade isitti illee guyyaa tokko bilbilaan dubbadhee jira yoo lakki waliin barru jettees gaa isumaa beeka malee anamma waan hin godhuun qabu beeka. Wal bareessu wal baruu dhiisees isii waliin dhimmi rakkoo qabu tokko hin jiru dhalatiyya. Asii wal baruu baannus adeemsa karaa waliin nu fidus wal baruu waan oolamu miti inni akkasi. Garuu akki nu mudantee fi akki keessa jiruu fi haala keessa seenne kanaatu xiqqoo waa hedduu keessatti waa sitti ulfaataa jira. Amma taana haasa'u qofa osoo hin taane dhugaa feeruusaa waliinis waan dudubbannu ni qabna. Inshaallah isis rabbi haa tasgabbeessu akkasii yoo taate malee akkanumatti ibidda biroo ibidda gubbatti qabsiisuun natti ni ulfaata. Feeruzaan tasgabbooyte mana nagaan taa'u jirti. Tasgabboonyaan gaa isuma waliin mari'atanii waan jiru hunda amma wanni dubartiin mari'atan tokko hin jiru bara. Waan dubartiin mari'atan hin jiru yeroo jennu yoo wanni dubartiin mari'atan hin jiraanne maaf dila kana rakkoo seena. Laa amma waan tokko tokko itti himneetuma feeruza akkana waan akkanaati jira akkamii kan goonaa jenneetuma waan tokko tokko ibsa goonaaf malee sanuu erga haal duree jiru sirreessine jechuudha. Malee dila sun dhimmi isiin haallatu. Osoo guma duraatu isiin mari'attee fuute haalli qommarti wayi nuti. Isiin hin mari'annee fuudhee du'a amma miskiina kanaas. Ammaas isumaayyoo furamte malee nu furuu hin dandeenyu. Sababni nu furuu hin dandeenyeefi yoo nuti akkana jenne akka biroo jechuu dandeessi. Hanguma amma tasgabbooytan kana ammaas ibidda biroo qabatu ta'a. Kalaas santaanaan dhiise feeruzuma wajjin jiraadha. Kanattu. Akkanaas barsu waliin jechuu miti akka biroollee aannan. Ta'ii fala kaa'uu qabda gaate waan jira waan uumaan jettu takkanaan jechuu qabda. Wanti uumaan jettu bootanii nama siinjuu kana. Nu waan jira feerusaa waliin waan dubbachuu qabnu sita dubbatuu qabnu. Ati mari'adhuu malee ani mari'adhuun gaa. Laa ati mari'adhuu malee hawaan ijee mari'adhuun hin qabu. Maaliif yoo na jettu suni ijaarti suni ijaarti. Maaliif ijaarti ta'e waliin mari'achuun hin jiru. Laa anaaf isii marii biraa waliin qabna. Ati immoo waan tokko tokko waan obboleessi namaadhaa moo akkana waan tokko tokko. Isaan jechuu qabuuni san rakkoon qabu. Isa waan sirraa fakkaata. Moo jaarsaa fi jaartii caalaa namni walitti dhiyaatus hin jiru. Hoggaa jaarsaa jaartii wal dhaban namni jidduu jiraachuu qaba. Maaliif yoo ta'e waan isitti fakkaate tokko akka isiin akka hin taane ittiin hubanne jechuudha. Akkaataa isiin itti hubattutti akkana. Mucaan kuni erga fuudheefu dogoggoratti fuudhee jira. Fuudhee miskiina kana hiikurraa akkana waan tokko tokko silaa dhaamsa tokko tokko dhaamsteef hin barbaade. Baraan isa gama kiyyaa siin jeetiin jira. Isa gama kiyyaa ani waan qobatti kan akkana goote jee ammaas ibidda biroo keessa seenuu hin qabu.
Laal waan ammas hin jechu jirra. Hayyee. Waan Feeruusaa waliin dubbannus ni jira. Isa sanis waliin dubbanne yoo haallee anjee yoo haallee anjee baate akkasiis hin jechutti jira. San booda akkaataa dubbiin jettutti akkaataa aadaa fi heera keenyatti deemnaa jechuudha inshaallah. San akkasiin siin jechu jira. Atiis ammoo waan sirreessituutu jiraan siin jee. Jirtuu godatti deemuun ammaas rakkuma akka duraan sinay keessan sinaytti jirtuu godatti hin deemin. Wanni ati sirreessuu qabdu maantana maali? Maaliin sirreessuu qaba yoo jette wanti ati sirreessuu qabdu tokkoffaa haala duraan walitti dhadhaa fi akka gartee duraan jirtu sanirraa of sirreessuu haala nama guddumatti deebitee tarkaanfiteetii fi adeemsa keetillee sirreeffachuu waan godhuu qabdu irratti xiyyeeffattee jabaattee isaan hanga dandeessutti waan kana gama fayyisutti gama fayyaan argamtu irratti deebi'aa hojjechuu si feesisa malee jikkaarumaaf gartee isii walii wanni mareedhu jiru akkanaan ta'a akkana yoo hajaamu taate gama wanni kun wali fayyaatiin wanni deemaan jirtu wallaaquu fi itti biroo keessa maas bugalchuu yoo taate malee jechuu barbaadeeti. Kanaaf jaarsa jaartiin yeroo waliin ta'an yeroo wal gammachiisan waa hedduu waliin mareechuu danda'an haala kanarra taphallee walirraa fixuu danda'anii miire. Isa kanaas danda'uu qabda siin jechuu barbaadeeti. Waan gara yaannu malee. Waan kaa bar maali waan samii balaa samii buute dachiin hanqattuu jaan. Wanti taatee jirti waan taate immoo arra falaysiitii fi akkaataa gartee wanni kun dhumtuu barbaada malee namni maaf taate jee waan biratti seenuus hin jiru. Inshaallah gama isiin yaala wallaansa harkattutti deemuun gama hundaan nurra jiraataa siin jechuu barbaadeeti inshaallah. Amma achi nutti tuftee ibiddaa fi kanattis nu seensisinii. Ani ibidda tokkotti si himeetiin jira. Ani ibidda tokkotti nu naqu wanni siin mari'adheefas waan jiru tokko yoo Feeruzatti himte wanti kun kana fakkaataa Feeruza akka kanatti maal fakkaataa akka obboleessa takka jettuuni malee marii jaarsaa jaartii an takka lamatti isii kana duraa gorsaatiin turan qomo jijjiirru kanaawu maaliif isiilleen hin fuudhinii dura anaa wajjin jijjiiramneeti erga jijjiiramnee wayirra geenye san booda yoo fuudhuu barbaaddellee akkaataa itti fuutuu fi kanallee mijjiisine fuutaa naan jechuu turte beekta. An sanumaaf san jidduu badeetiin deemee fuudhee bitire haa ta'u dogoggore ilmi namaa ni dogoggora. Amma immoo akka dogoggorri lammaffaa hin deebine nageenyi keenya akka itti fufu barbaadee jechuu kaniin kana tokko waan xixiqqaa haal duree bareedaan siin jee baranis ammakkiin jee Feeruusaa waliin waan dubbannuutu jira. Namni ta'ee jira beekte. Maaf ta'in jaani akkaataa wanni kun ta'uu qabu. Akkam ni laafamoo nutti jabaata ka jiru. Isii waliinis dubbanneetuma haala jiru hunda irratti san booda akkaataa silaa uumaan ta'uu qabdutti deemuu dandeenyaa jechuudha. Haalli si tarkaanfachiisu si deemsisu yoo jiraate. Yoo haalli kun dhibdee gaata biroo keessatti nuun deemte silaa rabbiin dhukkuba buusee jaan dawaa jala buusee jaan wantummaan lafa tanarratti dawaan qabne hin jirtu jechuu barbaadeeti. Dawaa isii itti ilaalleetu gaba saditti fayyifnaa isiin akka dhuftee jirti akka xumuramtettu silaa akkatti xumurettu rabbiin xumuree jira beekte nu dhibu jirti maleedha. Nutis khayrumatti nurraa haa xumuruu inshaallah abshiruu hiiramuu miti amma jajjabaachuma qabna jechuu barbaadeeti. Kanumaan jaaga ta'an Feeruusaa wajjin haasofne. Tole bareeda egaa Feeruzaanis haa dhuftu. Akkasitti waan tokko waliin mari'annee ni yaama. Waan tokko waliin mari'annee atis waan afaan jabaattee tokko dhaamsa tokko bareedaa tokko dhaamtee fi anaafillee dhaamtee jechuudha. Akkasitti jiruu teenya itti fufnaa jeetii yaada atilleen umrii dheeradhuu galatoomii baay'ee galatoomii maaliif namni tokko kanamarra guddaa jiraachuun baay'ee nama fayyadaa beekadhu. Anilleen garuu qaceelee yookaan immoo
sirraa'ee waan jiru waan dhugaa jirtu takka dho'isuu osoo hin taane bultii jechuun waan qalbii yookaan safaataa miti. Akkasitti waan tokko mari'achuu beekuun duraan waan akkana kana mari'achuurra waan inni fi godheetu irra na baasa. Garuu dogoggora akkana kanarraa bilisa ta'ee eeguun baay'ee takka natti tolee deemu. Kaniin waan akkanaa godhuu barbaaduuf beektaa. Maaliif ilmi namaa tokko guut jalqaba jallaa yoo ta'e illee nama nagaa yookaan diriiraa ta'uu danda'a jechuudha beekadhu. Maaliif anis nama yaadu dhuguma garuu yaade yeroo san keessatti yaadna hiyyammoo yaada biraati. Akka biraatti namni illee hubata. Dhuguma inni illee yaada sirriiti miti. Yaada sirrii jechuun akka ammaa kana nagaan amma fayyadamaa wajjin jira jechuudha. Garuu immoo waa'ee urjii illee tokko wanniin kaaseef haal duree jiru gartee waliin mammari'annee waan ta'uu qabu ni goona. Ta'uu hin qabne immoo irraa dhaabbannaa waan jedhamu tokko. Si galee? Kanaaf inshallah bar waan jira silaa waan sin dhiifne waan dhiisaniif waan qabdu waanuma jiraata naman dhiifneef dubbatutti jirra malee silaa waan dubbannu miti. Isiin hundiiftuu dubbataa jirraa miti waan sin dhiifne immoo firraa xumuruudhaaf numa yaaddoyta. Waa hundi jarjiraan waraabessaa gaafa loonii ciniilee jaanii wanti jarjiraan dalagan ka hedduun rakkoos qabaachuu dandeessi. Taan ammoo saffisa sanii siin milkooytes gammachiisuu dandeessi. Kanaaf obsa godhataatuma suutumaanii haalli dubbiin tokko keessa nu galchiteef keessa jirrus kaa waliin beenyaamiin gama sanitti deemnaa inshaallah amma jabaattaniituma akkanatti wal qabataa tajirtu immoo gama formaatatti silalleefuu waan dhufe kaa akka inni itti dhufetti akka itti dhumuu qabutti ifitanii itti deemna siin jechuu barbaadeeti. Inshaallah sinni rabbiite. Inshaallah fuula keenya dura jira. Takkanaat inshaallah hordoftootaa fi kabajamtoota keenya nuumaaf illee akkana jaa alhamdulillah baay'ee takkaa galatoomaan illee jiruuti bareedduun itti fufuuf jira. Waa'ee urjii immoo tokko lamaaniin akkasitti haala tartiibeessee hojjechummaa yookaan immoo dhama'ummaa duraanii san dhiisee tartiibaan haal duree jiru tokko lamaan isin ibsu ta'a nu faana turan afeerraa keenya hedduu takka galatoomaa isin illee warri nu barbaaddanii arafeenee isa jiraa feeruzaanoo jettanii namni hedduun nu gaafattanii turtanii nuumaaf illeen akkasitti karaa nuumaaf illee nu gaafachaa turtanii nuumaaf illee natti himaa ture hedduu takka galatoomaan isiniin jaa alhamdulillah nuti fayyaa qabaannee as ba'uun keenya jiraachuu waan guddaadha jeetii yaada alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanne haa ga'u ni jirraa arras burus ni jirraa waliin waan jiraa hundaa'u mijjeessinee haal duree jiru hunda mijjeessinee isinii dhufu jirraan isiniin jaa rakkoo hedduu keessa waan turreef rakkoo tana dabarsuun obsuun waa hunda keessatti si dabarsitii ogguu waa obsite obsaan siila goromsaa dhugaa akkuma jaansan jechuudha hordoftoota keenya waan akkanaatiin isiniin jaa hanqa viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan nu tura isiniin jaaladhaa baay'ee takka galatoomaa isinis nagatti.